hordoftoota Oromoo 360 sagantaan keenya Haji keenya Meejar Jeneraal Abdallaa Ali Ismail yookaan Abbaa Anaajinaa wajjin dhiyoo tana isiniif dhiyeessaa turre akkuma itti fufetti jira. Sagantaa keenya kutaa 8ffaatiin walitti dachaanee jirra. Haji mee akkuma yaadatamu sagantaa kanarratti seenaa hedduu hawaasni keenya quban qabnee fi kan wal harkaa dhahe waan hedduu isinirraa adda baafanne sagantaan keenya bakki itti irraa addaan baane Jeneraal Jaarraan Kuweetitti isinitti dhufanii osoo isin akkamitti adda bilisummaa Oromoo dhiiftee adda bilisummaa Islaama Oromoo ijaarte hawaasni kun amantiilee hedduu qaba bakka 3 jira akkamitti akkana ijaarte jettanii waan kanarra waliin jirtan kanarra wal marii irra jirtan kana nurraa fudhu osoo isin jettan BBC London akka itti bu'e nutu ixaniiti achirra gargar baane mee waan sani BBC Londonis maali akka isaaniin jedhe adda bilisummaa Oromootii fi adda bilisummaa Islaama Oromoo ka Jeneraal Jaarraan ijaaran isaan jidduutti haasaya akkamitti akka godhamee fi akkasuma Jaarraan hoo maal isiniin jedhee akka gargar baatan irraa dhukaasaa Haji. Bareeda galatoomi ilma kiyya dhugaa rabbiitti gaa oduun tun oduu zamana dukkanaan duubaa sanii waan garii namni hin dagataa waan garii hin yaadataa sanillee gaa nu beeka'a. Umri illee laalati akkaataa illee laalati sammaraayyuu hisaaba rakaayati akkasittiin waliin deemaa jechuu barbaada. Dhugaadhaa Jaarraan abbaa gada'a. Gaafa amma ijaarmayni OLF'n ture sun bakka lamatti addaan bahee tokko OLF'n tahee tokko AFLO taheetiin addaan bahe haga wallolanii haga walfixanii dhugaa rabbiitti dhiini guddaan bakka sanitti jigee bara baatii meeqaatam ka ta'u yookaan gara amataa ka ta'u lolli isaan jidduutti deemee eegasii gariin isaanii matoonni isaanii gara Jabuutiitu gad dhufanii achirraa Jabuutirraa gariin gara Suudaanitti warri OLF jedhee baafate sun gara Suudaanitti qubsiisanii warra ammaa AFLO jedhe sana mootummaa Suudii Arabiyaa jiddatti Jaarraan abbaa gadaa dhaqee achitti hawaasa keenya wal argee hawaayee waan argamee kana maraa itti haasahee akkasuma keessa nubillee nu bira dhufee Kuweetiin jirra nu zamana sanii Kuweetitti nutti dhufee hoteela inni bu'etti waliin guyyaa 4 guyyaa 5 galgala maraa bira teennetii wajjin haasoinee dhugaa rabbiitti gaa dubbii san guututti illee beekuu baannu waldhaba isaanii hin dhageenyaa maaltu waldhaba hagana ga'u kana godhe maaliif lolli hagana ga'u kun isin jidduutti argamee diinan loluuf deemna maaliif ammoo nu ofii wal lolleetiniin qaccee wal buufna maaliif wanni akkana argamte jennee gaafannee gaa dhugaa rabbiitti waan harka kiyya hin jirre waldhabni argame bakka lamatti addaan baane nu AFLO qabannee isaan OLF'n qabatanii akkasitti deemaa jirraa nu ijaarmanni keenya deemaa jira amma isaan illee ijaarama fi oofachaa jiranii ammoo nu beeynu isaanii nu amma AFLO matana beeynaa ta isaanii sanitti Eritiraafan taanuu hin beeynu fi waan akkana jedhaniitu dubbatan. Abboo Jaarraati ilma Oromoo gaafa qabsoo Oromoo Baaleetti nutti dhufte 1965tti qabsoo teenya Baalee sanitti dabalamte gaafa sanirraa kaatee ati qabsaawaa gameessa dhuga'aan qabsoo bilisummaa Oromootiif nama deemu gaafa dhufte san maqaan kan keetu Abdul Karim Ibrahim Hamid ture maqaan kan keeti yeroo gabaabduu keessatti Jaarraa abbaa gadaa itti deeffatte maqaan sun jechuma ati jecheen baafatuma ati baafattee ma'anaan isaa wanni nuu kennu
wadakka ummata keenyaa sadeenuu hedduu dhaabadhe qabsaawaa jetteetiniin jaarraa abbaa gadaa baafatte. Jaarran abbaa gadaa kun nama islaamaafillee kiristaanaafillee waaqeffataafillee akka nama maraafuu ani nama bilisummaa isaanii barbaadu jechuu kenna. Nu gammachiise likkii malee har'a ammoo eega ammata 10 hagam qabsoo san keessatti ammata 6 hidhamtee hidhaa sanillee baatee maqaa gaafa Haji Hussein Sura'aa Luugitti Jeneraal Waaqoo Guutuu Haji Hussein yookaan Kabir Hussein Sura'aa wanni sitti dhaabannu jabduun wanni sitti dhaabannu jabduun nu haga ammaatti amata 5 lola'aa jirra. Maqaan keenna Sooraa Baalee jecha lola'aa jirra. Maqaan sun maqama dingatatti warroonni barsiisonni Soomalee nu baasan santu haga ammaatti nu waliin deemaa jira. Nu waan kana xiinxallinee gatteenee laallannee maqaa Oromoo guutuu xiinxallu hammatu baafachuu isanitti hin dandeenye. Wanni jabduun nu hafte zamana san dhugamatti gaa namni lolutti illee jiru warruma Arsii Baalee babichaaftu lolaa jira. Amma ammoo tunuu san bira baane tarree ijaarmayni keenya ijaarmaya yoo kutaan 4 yookaan 5 yoo taatellee yoo xiqqaate hayni kun itti dabalamtee jirti. Nam 5 illee taate itti dabalamee jira. Maqaa Oromoo guutuu qixxisuu nu baasi jedheetiin Jeneraal Waaqoo guutuu Haji Hussein hin gaafate. Haji Hussein maal rakkoo maaltu jira maqaan sun rakkoo qaba adda bilisummaa Oromoo ofiin jennaa jedhe. Maqaa waan hin mala jettan nu baasan kana siin jennu jedheetuma akkasitti dubbiin citte. Haji Hussein hojitan maqaa san barreeffate heeraa seera isii mara bira lafa kaayetiin mootummaa Soomaleetti dhiyeesse. Mootummaa Soomalee ammoo iyyuu maqaa san nurraa fudhachuu didde. Ammatti maqaan kun gaarii miti. Humna guddoo barbaachisaa. Humni mootummaa Itoophiyaa mootummaa amata 100ti. Nu ammoo mootummaa amata 6ti. Isinillee ijaarmee amata 5ti. Diinni keenya diina jajjabaa. Maqaa kana yeroof baafachuun keessan isiniifillee tolu nuufillee tolu jedhanii waan akkanatti wal moromlee dubbiin sunuu moromeenuu amata 3-4 deemte achitti. Alaa kulleen amma gaafii tanteeta amma bakkeen amma jiru sunii fi bakkeen gaafa sanii suni 67 fi 68 keessa. Wanni amma na gaafatte ammoo tunuu ta 82 83 keessa amma bakkeen amma jirru. Jeneraal Jaarraa Abbaa Gadaa Kuweetitti nutti dhufe akkuma gaaf duraa jenne sani Kuweetii to'ita nutti dhufe gammannee namoonni keenya warri inni duraan wal beekuun akka gaariitti wal beeynuun nama hedduutu jira. Wal guurannee bira haga nam 5-6 taane galgala duraallee galgala lammaffaallee galgala sadaffaallee maqaan kun osoo maqama duraa sinitti dhaabdanii wayii jenneetiin moromuunii turree kadhachuu turre osoo maqama sanitti deebiteen jenneen isaan dhugaa rabbeetti fudhachuu nurraa hin yeroo kana Haji Hussein Suraa jiru gaafa Jeneraal Jaarraa Suuraan biran jiran yeroo kana Haji Hussein Suraa Suuriyaa jedhanii itti aanaa isaatti nu waliin jira Muhammad Abdul Fattah jedhanii itti aanaa achirratti akka BBC'n osoma isin guyyaa sadaffaallee uma kana haasoftan BBC'n London irraa akka bilbileef achirratti guyyaa sadaffaa moo guyyaa afuraffaati BBC London telefoonni hoteelatti bu'ee warra hoteelaa dabarsee nu telefoona kenne jaarraa barbaanne jennaan itti kennanii jaarratti kennanii jaarraa waliin dubbate nu BBC Londonii ijaarmaya keessan ka OLF waliin dubbanne nu eehamanii akka interview goonu
isinilleen osoo nu eehamtaniitiin isin lachuu bakka takkatti interview goonee barbaadnaa akkamitti ilaaltanii jedhee gaafate namtichi gara kaanii dubbate waa takka rakkoon hin jirtu nu qopheedha isin waliin dubbachuu fi waliin mari'achuu wanni nu dhibaa hin jirtu jedheeni. Ganama sa'a sadiitti maal jedhaniitiin ballama walii qabatanii telefoonni cufamnaan nu ammallee waan kalee dheengadda dubbanne san dhiifnee jaarran kadhaan ta'een amma ta kalee dheengaddaati miti taarraatuun ta dhugaa rabbiitti yookaan argama kennaa yookaan dhabama kennaa taate haalli isin lamaan waliin deemaa jirtan isaanillee IFLO wanni jedhame hin jirtu jechaadha. Isinillee namoota OLF wanni jedhame hin jirtu IFLO taate jechaadhaaf deemtanii tana yoo jettan wal waakkachuudha Oromollee waakkachuudha qabsoo teennallee miti guutaati. Qabsoon teenna achitti dhaamte haga numaan duraan qabateetiin hin diqollee taatu waa mul'atanillee achitti baduuf deemti. Wanni nu sirraa barbaannu wanni nu si kadhannu Oromoo laali qabsoo teenna laali dhibdee biyya uummanni keenya keessa jiru laali OLF illee hin jirtu irraa dhaabadhu. Yoo isin hin jirtu hin jedhin isaan illee hin jirtu hin jedhanii sababa saniinuu maqaan keessan kuni beekamee dubbatamee dhagayamee biyya keessatiif biyya alatti illee dhagayama. Hin jirtuu ijaarmayaa walirraa dhiisa. Achitti nuu dhaabattaa innaan isinii fudhadhee tan isinirraa fuudhee nurraa fudhate dhugamatti interviewuun ganama godhame sun akka gaariitti osoo waliin lolin osoo waliin arrabsin osoo waliin balaaleffatin interviewuun sun dhumte guyyaa duraati dhugaa rabbiitti aalamatti dhagayamuun kenna fi uummanni keenya akka biyya keessallee dhaga'uunu guyyaa duraati sunitti milkooyne eegasirraa qabsoon warri Suudaan jirullee ofiisa isaanii kan dura achitti banatanii isaan illeen ofisoota keenya garii yookaan namoonni keenya gariin kan duraan nu waliin turan gara isaanii deebi'eetiin isaanii waliin ofisa keenya kan Suuriyaa fa'a nama keenya Ismaa'il Ali jedhanii nama santu keessa jira. Ammoo isatu dhiyeesse of biratti ofisa sanillee itti sheer godhaniiti waliin jiraatanii akkasaniin wanni gaafa sanii akkasitti argamtu jechuu barbaadeeti. Mee Haji bakkuma kanatti fakkeenyaaf isin warri dura qabsoo akka gaariitti oofaa turtan Haji Hussein Suraa dabalatee Jeneraal Waaqoo Guutuu Koloneel Eelota Koloneel Hussein Buneefaa Koloneel Leetilaa hedduu mee wayita san silaa Sumaalee Garbii jedhaati akkasitti lolaa jette Somaaleeni. Jaarraan faalleen sababni irratti hidhaman sababuma maqaa waraana dura qabaniitiin osoo sochii garagaraa waraanuma kanaaf geggeessanii kan hidhamanii. Mee isin hoo warri qabsaa'onni yeroo san ka adda bilisummaa Oromolleen ta'in ka IFLolleen ta'in isin hoo dhaaba biraa ijaartan moo qabsootu isin harkaa dhaabate moo akkasuma jara kana bakka kana lamaan irratti gargar hiramtan moo jara kana jidduumaan guddummaan jirtan moo bakki isin jirtan hoo eessa qabsaa'onni yeroo sanii warra akka Haji Hussein Suraa dabalatee mataa yeroo san dhaabasan sochoosaa ture Itoophiyaa Naashinaal Firoontis taatanii Sumaaleen gaafa biyya Arabaa keessatti maqaa Sumaaleetiin hin socho'ina maqaa keessanii deeffadhaadhaan Sumaalee Itoophiyaa Naashinaal Firoontii irra akka jirtan achirratti dhaabanne gama kanaanis isin hoo dhaaba kami yeroo sanitti jara gargar bahe kana hoo araarsuuf yaaliin godhame hoo jiraame kanneen walitti qabdanii dimshaashuma isii akkanaa deebiftan. Bareeda gaafii gaariidha. Nu gaafa 71 gaafni nu Itoophiyaan Naashinaal Firoontitti maqaa Soomalee Garbee san irraa Itoophiyaan Naashinaal Firoontitti jijjiiramne maqaan isin jirra. Ijaarmanni kun 78 kan amma irraa dubbachaa jirru ijaaramni isaanii 78tti
ijaaraman biyya keessatti 77 78 jiddu 77 OLFtu ijaaramee adda bilisummaa Oromoo jedhanii ijaaramanii ka ijaare jaarraa abbaa gadaati 78 ammoo warra Macaatuu Lamaa sanii wajjiin walitti dabalataniitiin maqama saniin waliin dalaguu jalqabanii osoo amata lama keessatti lolli isaan jidduutti jalqabame nugaa biyya alaarraa dhufneetiin biyya keessatti isaan jaarsummaa seenuun hin taatu gaafsan ammoo isaan lachuun miseensa alaa hin qabani ijaarmaya haarawa isaan lachuuyyuu akkuma bismillah jedhaniitiin dalagatti seenaniin ofii walitti seenanii nu takka tiraay hin goone tiraay godhuun keenya takkatti gaafa Kuwait keessatti argamnee BBC London isin dubbifnaa sanaaf rabbi bira nu kaahee gurra keenya dhageenyee wayita BBC telefoona cufan san jaarraa kadhannee wanni sirraa barbaannu hin jirtu OLF hin jirtu jechaa bichaa nurraa dhaabe. Salman jedhiin jenneetiin san kadhannee san irraa argannee ammoo itti milkooyne namni nuu beekullee dhugaa rabbiitti hagammaatti hin jiru irratti fakkaata dubbii sadii akka hixaatti bakka san turree jechi sun silaa akka OLF nagaan deemsanitti deemuu hin danda'u akka silaa duraa wal arrabsanitti hin taane akka nagayaatti dhumeechuu barbaadetti jaarsummaan teenya sanuma taate osoo isaan nu bira hin jirre jaarsummaa goone jechuu hin danda'ama. Hayya achumatti gaafima kana keessatti fakkeenyaaf jaarraan osoo Itoophiyaa Naashinaal Firoontii jala jiru natti fakkaate ka hidhame dhaaba kana keessa osoo jiran. Akkasumaami? Akkasii miti. Jaarraan gaafni hidhame osoo nu Soomalee garbiitiin jirru meeshaan gargaarsaa nu argamee adanitti Maqdishoo irraa deemee haga namni 40 achitti geessanii fi argatee isaan wajjiin keessaa bahee gaafni immoo Soomalee garbiiti maqaan kenna. Itoophiyaan Naashinaal Firoontiin achi as gaafni 70 gaafni OLF maali Itoophiyaan Naashinaal Firoontiin gaafni ijaaree 71. Jaarraan kan hidhame. Gaafni ammoo tunuyyoo Soomalee garbiin ijaaramte 68. Ni galee? 68 garaagarummaa waggaa 4 jechuudha. Garaagarummaa waggaa 4ti. Jaarraan ka hidhame jidduu tana keessatti jechuudha. 69 hidhame jaarraan. 69 hidhamee gaafa jaarraan bayu isinilleen Itoophiyaa Naashinaal Firoontii taatanii jettan. Eegasi amma tokkummoo lama duubatti. Jaarraan gaaf kanallee jaarraan anfaa hidhaa jiranii jechuudha. Jaarraan hidhaa jira jechuu gaafa Itoophiyaa Naashinaal Firoontii. Jaarraan hidhaa jira gaafsan. Amma warri gaafa duraa gaafa Somaalee garbiin ijaaramu nuti lakki Oromoo taanee baanee Somaalee taanee hin gallu warri gaafa san Somaalee garbiin taanuu nuti adda bilisummaa Oromoo taanee qabsoofna jedhee warri mormate eenyufaa warroonni sababa saniif hidhame warri waan san afoo dhaabataa ture eenyufaa. Maali irra guddaan nama kennaaf Jeneraal Hussein Bunee ammata 3 hidhan Maqdishoo keessatti maqaa biraa hin baafannu maqaan kenna maqaa kenna nu hin jijjiiramnu maqaa kenna hin jijjiirru ufillee hin jijjiirru jedhee ammata 3 hidhaa ture sababa saniin muluun nama kennatu giddii taate malee teessoon godhamtee nu bira jiru ammoo yeroo tana nu bira jiru biyya Arabaa baanee jirra waldhabni isaanii deemee isaanuu addaan qoqqoodanii kaan Soomalee abboo godhanii kaan immoo tunuyyuu sooruma baalee sana eegasi waaqoo guutulleen tokkummaa Oromoo jedhee ijaarate maqaa adda addaan diddiiganii uummata hedduutti facaanni hedduutu argame jechuu kiyya. Sun ammoo tunuyyuu humna dhabuu kennatu sannu godhe gaa wanni godhan hin jirtu.
eegasii kaa jidduu tana gaafa dargiin yeroo gabaabduu keessatti gaafa Haile Sillaaseen kufe irraa kaatee dargiin yeroo gabaabduutti dhufe wayita san kaasooraan teennata duraa sun likkii malee qabbanootee xiyyitii dhabdee nu qawween teenna fi waraanni keenya ka biyya alaatti arganne karaa seensisuun dhabnee rakkoo guddootu nu mudate amata 2-3 nuyi laaffatee likkii malee ani yeroo 3 biyya Arabaarraa biyya Baalee dhaqee ta yeroo 3 qabsoon teenna likkii malee laaftu biyya keessatti namuu bakkuma jirutti ripheetiin hin taa'utti jira malee qabsoo jabduu godhuu qabbanootee jirti. Gaafni qabsoon haara waan diqqoo ite gaafa dargiin dhufe san. Gaafa dargiin dhufe san illee wal dhaba ijaarmee kennaa sanii wajjiinuu gaamni lammaffaa ture. Nu achirraa qabsoon teenna ta'u Itoophiyaan National Front achitti qabbanootee haftee jechuu barbaadetti. Hayyee Haji wanni hedduullee wanni kaafnu osoma jiruume sagantaa kanarraa isinirraallee gaggabaabsu jecha amma gara 1991 gaafa sirni dargii kufuutti dhufna. Sirni dargii ka kufe akkuma isin durallee nu kaaftan qabsoo warri Shaabiyaatii fi akkasuma warri TPLF yookaan fi Yaadigii ka gara boodaa Yaadig jedhamu godheen jechuu warra Tigree. Eegi qabsoon teessan sababa Sumaaleelleen gufuu isinitti taateen laaffattee eegi akkasumas ufii keessanillee akkuma Oromootitti illee gara Oromiyaatu seenamee carraan argamee ufiillee gufuu walitti ta'uun kun adda bilisummaa Oromoo ta'uun kun Ayifeelloo ta'uun kuni gufuun kunillee uumamee akkasittuu haa ta'u dhaabbileen Oromoo 5 taatee OPDO wayyaaneen yeroo san ufii booji'anii warri Eertiraallee ufii booji'ee gara Tigreetti fudhatamanii ilmaan Oromoo bakka bu'anii yeroo san OPDO'n ijaaramtee isaan waliin dhaabni 5 ta'ee ka maqaa Oromoo qaba. Ka ilmaan Oromoo ta'e eegii Oromiyaa seene carraa teessoo argachuu adda bilisummaa Oromoo yookaan OLF teessoo gahee harka wayyaaba argachuudhaan booda hunduu deebi'ee achi keessaa kun ari'amee kun hidhamee kun bosona deebi'e. Achirraan OPDO'n abbaa Oromiyaa taatee haa sirna TPLF jalallee sirna Yaadigii jalattillee hojjettu Oromiyaa keessatti hojjetaa turte. Dogoggorri yeroo kana maaliidha jetta wanni Oromoo akkasitti kircee bakka 5tti qoodamee humna dhabee silaa ka carraa guddaa qabu carraa uf dhabsiiseef 1991 yeroo sirni dargii kufe sababni sun hoo maali akkuma sababa 1974 kaafne 74 kaafne achirraa kaane 1991 kanallee mee sababni Oromoon yeroo sanillee dhaabni jaalatamaa yeroo san warri bosonarraa qobsaa'aa ture akka ABO tokko ta'ee akkamitti Oromiyaa dhuunfa. Interneeta tolda harka wanatti fakkaata. Wanni gaafa 91 nu dhaqqabe suni waan arrallee kunoo gaafa eega 2018 illee nu dhaqqabe sanii wal fakkaatti. Gaafa sanillee warri ana malee jedhutu jira. Ana maleen sun 5 natti deebi'anii na keessatti jiraadha akka waan jedhamteeti. Jedhamtellee iyyuu warri dirqaan anillee bare qal'ata deefi namni miilmuu fi irra taa'aa jedhan. Qal'ateefillee miilli abbaa baachuu hin dadhabuu jecha jira. Ijaarma inni ijaarame sun nullee bara ijaarma ofii jennee deemna. Nu maqaa kennan deemannaa akkuma itti nutti mul'atti deemannaa jechatti ijaarma inni illee fundulee warri ijaarma inni oofu nu warra bakka takkatti gallu malee afaan bakka takkaan dufnee mataan tokko ta'u malee bakka takka ta'anu malee
homaa waliin deemuun hin danda'amuu jedhaniitiin gaa isaan jaarsonni biyyaatu yoo diqqaate baatii 9 iddoo ijaarmayoota Oromoo ta'anii dubbatanii seenan sun lafa jirti tiiviin isaa lafa jira jaarsonni keenya ka Jimmarraa dhufanii fi ka Wallorraa dhufanii fi ka Baalerraa dhufan jaarsota hedduutu taa'ee yeroo hedduu ijaarmayoota jidduu dubbatanii ijaarmay wal himachiisanii OLF'n irraa ambatan irraa suuta deemaa jedhanii irraa kadhatanii marattuu hin milkooyne namni isaan dura dhaabachuu danda'u ka oobiduu bichaa ta'e isaaniif oobiduu bicha tuyyuu wal doggomuu ture ambittuu numa takkatu maqama fi qabatanii taa'an malee homaa qooda guddaa moromee san keessatti fudhachuu hin turre haala saniin osoo wannummaan irratti wal taa'aniif mootummaa Tigreetii fi yookaan ijaaramee Tigreetii fi Oromoonu wal ta'uu isaan barbaachisaa wal taasisan irratti xiqqoo biizii ta'aniitiin haala itti amma ijaarmayni Tigree waan irratti wal ta'an hedduutu jira gaafsan dubbataniitiin jedhanii sun dubbatamtee san duuban gaa yeroo gabaabdutti elekshinni silaa itti mootummaa ta'aniitii waliin dalagan gaafa dhufeetiin jedha ijaarmayni Oromoo OLF miseensan qabdu miseensi isaanii hin jiru elekshina yoo seenila dhibbarraa dhibbatti akka kufan hin beekanii osoo elekshinatti hin jalqabinuu nu withdraw goone jechaan achirratti argamtee dhufte sandinnaan eegasii waraana qawwee qabu ka sibiila qabu san maraayyuu biyya Harar keessa ka jiru irraa hiikanii Tigreen deemte warroota ammoo xiinxallaa godhuu ka biyya keessa jiru waliin deemanii waraana san hiikanii waraanni lamaa biyya mootummaa takka keessatti waraanni lama ta'uu hin qabu jedhanii mootummaa ta Tigreeti waraanni ammoo argamuu hin danda'u jedhanii irraa hiikan haga irraa hiikanii warri ammoo baqatee gaaratti deebi'ee yoo suu deebi'ee sunillee yeroo gabaabduu hagama karaa argatee akkaataa argateetiin biyya keessa bahuu malee waan biraatti waan godhuu danda'u kallee inuu tiraayin goone kun gara Soomaleetti baqatee kun gara Keeniyaa kun gara Jabuutitti addaan baqatanii eega baqatanii galanirraa haga gaafa yoomitti haga ammaattuu tamamma galiisuma ammaa tana malee achiin duratti eega bayanii biyyattiin deebine jechuun hin danda'ama lolli keenya yookaan ijaarmanni keenya ka gaara keessa jiru hin turre haga ammata 27 Tigreen qabatte kana ijaarmanni Oromoo biyya keessatti jiraachuu hin turre. Eega amma galle 2018 kanatti gaafa galle kanallee kaman jirre san gaafa galan biyya keessa kun waraana jira. Eega galame ijaarame waraanni sun waraana dur bakka san jiru miti. Waraanni dur jiru bakka Keeniyaa keessatti xiqqoo hin jiranii bakka san malee biyya Itoophiyaa keessatti jiraachuu hin turre waraanni ijaarame sun eega gallee nu gaafa 18 san galleetiin osoo nu biyya keessa jirru irraa maayyee namni gale OLF biyya alaarraa ka gale Eritiriyaa jedhanii Eritiriyaa warri gale OLF gaafa galanii isaan baatii 3 ta'an kun baankii saamamtuu fi lola argamuu fi waldhabaa mootummaa fi jabhaa san dhageenyaa sila waraanni kun eessaa argame eessaa baheen achirratti dhagayamte wama gaafa 91 santu ammallee 2018 illee wama akkasiisani argamte jechuudha. Mee garasitti gara 2018 dhufna Haaji. Yeroo san dhaabulee sadeen OPDO OLF akkasuma IFLO tokkummaa fi Oromoo Abbo dhaabni kun 5
fakkeenyaaf OPDO'n ideoloojii yaadi lafa keetteen ijaaramte yoo dhaabbilee kana shanan jidduu yoo san jiru garaagarummaan ideoloojii isaan Oromiyaadhaaf qaban akkasuma Itoophiyaadhaaf qaban yookaaniif tokko Oromiyaa adda murannaa iyyuu haa jedhu Oromiyaa walaba taate ka jedhu iyyuu haa jiraatu garaagarummaan isaan jidduu jiru kayoo san tokko isin godhee yookiiniif abaa'oo sanuu taatanii yookaaniif dhaabuma san keessaa maqaa maraa yookaan balleessitanii dhaaba biraa maqaa biraatiin uumtanii haa ta'u tokko taatanii waliin hojjettanii Oromiyaa dhuunfachuu isin dhoorgee ideoloojii garagaraatu jira moo fedha garagaraati moo dantaa Oromiyaadhaaf qabantu garagara moo qabsoo godhamtetu hundinuu silaa Oromiyamaa fi qabsoo ka godhaa jiru Itoophiyaalleen akka sabaaf sablammiitti haa jiraattu akka Oromiyaatitti ufiin bulchi. Mee maalii garaagarummaan jidduu kana ture kayoosa walitti deebi'anii waliin humna tokko ta'anii socho'uu kan nama dadhabsiise maali? Ta duraa rakkoo Soomalee keessatti gaafa jiru warra keenya jiru sanii Soomalee abboo gaafa jedhanii ijaaran sanii Soomalee keessatti Soomalee waryaattu jira, Soomalee abboottu jira, Soomalee eekkattu jira, Soomalee anteettu jira jedhanii waan akkanaa tan oofuu turte Soomaleen. Amaaralleen Soomalee antee jechuu barbaadan. Anfarilleen Soomalee eekkaa jechuu barbaadan. Oromolleen Soomalee abboo jechuu barbaadan yookaan Oromoo abboo. Oromoo Soomalee afaan abboo dubbattu akka waan jedhaniiti. Wanni isaan barbaadan warra fedhii Soomaleen qabduun deemu Jeneraal Haji Siraaj santuu itti gaafatama godhaniitiin Oromoo abboo jedhanii isatu itti mataa ture. Jeneraal Waaqoo faallee nu lakke maqaa kanaan fudhannu nu maqaan keenya Oromoo People Front jedhaniitiin maqaa addaa baafatan gaafa magaalaan kana ka jaarran abbaa gadaa sira AFLO OLF'n ture inni ammoo turuu AFLO jedheetiin baafate maqaa isa bichatu maqaa amantiitiin diqqoo ka milki fakkaatu ka baafate Jeneraal Jaarraa kun OLF kun OBD'dha shanan kana ka bakkeen jirtu ta OBD illeen osoo Oromoo taatu namni isaan harkaa qabu dhuunfatee harkaa qabu mootummaa Tigreeti isaan jalatti dalaydi haga gaafa dheengaddamu kunoo maayyii sanaatti isaanuma jala turte jechuu barbaade tolii galatti teenna sun illeen gariin warra Soomalee waliin tokkummaa barbaadu yookaan kadha maqaa Soomalee jechuu hin dandeenye warra jedheetiin yaade malee illee gaattuun milkooyineeyyuu waan santu jireechuu barbaade walii galatti. Ka maaf yeroo san tokkoomuu dhabdanidha bakkuma kanatti keessaa baana namu rakkoo garagaraattu harkaa qaba jechaadha kun ammootu hunduu abaa'oo ta'aadha dhaaba keessan diigaa maqaa keessan diigaa jedhe abaa'ooni. OPDO illee natu humna qaba waan jedhutu mul'atee gara yaadigiitiin humna qaba. Warri tokkummaalleen warri AFLolleen warri Oromoo abboolleen sadiin kun ammootu ejjannoon isaanii maal akka ture moo akkasumatti dhaaba ofii diiganii gargar facammoo bosona deebanii qabsoo itti fufammoo haalli isaan ta'an hoo maali?